Harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni chaanalii keenyaa ani yaadedha. Yaadeemaa nageenya rabbii bakka jirtanitti isiniif haa ta'u viidiyoo haaraan deebinee dhufnee jirra. Torbeen kun egaa torbee gammachuutu wantoota gurguddaa garaagaraatu ta'ee biyya keenya keessatti siifana san riikardii cabsitee jirti. Galaanaa Gaaromsaa riikardii cabsee jira. Anillee riikardii cabseen jira. Egaa har'as dhimma sirbaa Galaanaa Gaaromsaa irratti wanta dubbannutu jira. Kanaaf dhufeen jira jechuudha. Baga nagaan dhuftan ani Yaadeemaanidha. yuutuubii Yaadeemaanirraa jechuudha. Haaraa kan taatan sabskiraayib godhaa. Maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Sirba Galaanaa Gaaromsaa riyaakshiniin hojjedhee namni 10,000 ol daawwateera. Baay'ee thank you. Dhoksaa addaa hin qabu sirbisaallee baay'ee daawwatamaadha kan jiru jechuudha. Har'as egaa namoota biyyoota garaagaraarraa Nigeeriyaa, Turkii, Ugaandaa, Xaaliyaanii dabalatee biyyoota garaagaraarraa sirba kana jaallatan koomentii godhan waliin ilaalla jechuudha. Koomentii 3,000 ol qaba sirbi kun. Agaan viidiyoo kana waraabetti namni 750 ol daawwateedha kan inni jiru. Sirba ajaa'ibaati jechuudha. Karaa garaagaraallee wantoota garaagaraa jedhamaa jira. Wambarii qofaa teessu kanallee akkuma argaa jirtan kana koomentii garaagaraa argachaa jirti. Isheenillee kanallee waliin ilaalla jechuudha. Aga xumuraatti akka nafana taatan gamanumaan isin affeera. Ammas irra deebi'ee kanan jedhu haaraa kan taatan sabskiraayib gochuu hin dagatinaan jedha. Artiin Oromoo egaa baay'ee guddachaadha kan inni jiru. Deemaadha baay'ee kan inni jiru jechuudha. Dhoksaa addaa hin qabu kuni qulqullinarraan kan ka'e tokkummaarraan kan ka'edha jechuudha. Jechuun namoonni hedduun akka kookiyyaa riyaakshini irratti hojjetaniiru. Akkas jechuun sirbi kun akka inni baay'ee ilaalamuuf ga'ee guddaa taphata riyaakshini. Namoonni riyaakshini hojjetanillee ammallee dabalaa hojjedhaa isiniin jedha. Kan Galaanaa qofaa irratti osoo hin taane kan hundumaa irratti jechuudha. Amma kallattumaan gara koomentiiwwan biyyoota garaagaraa Itoophiyaan irratti koomentii ta'an dubbisuutti deemna jechuudha. Sirba isaa gara dhumaa irratti isin affeera. Warri hin argin diskiripshin booksirran kaa'ammallee ni daawwatu jechuudha. Dhiifama xiqqoo agabanutti xiqqoonii ture jechuudha. Koomentii hedduu qaba biyyoota garaagaraa irraa kan koomentii ta'e. Sirbi kun hedduu namatti tola jechuudha. Dhiifama agabanuutan xiqqootu jechuudha. Gara koomentii kallattiimaan gara koomentiitti dabara jechuudha. Amma jalqabarra kan jiru biyya Xaaliyaanirraa koomentii kan ta'edha jechuudha. Maariyoo Givoonii namni jedhamu jechuudha. I'm from Italia. I love you Oromo song jedhee jira. Thank you yoo hin jettee jirti. Saalli ishee dambaanii. Baay'ee aga biyya Awurooppaatti ga'ee guddatee jira artiin Oromoo jechuudha. Jaallatamee jira jechuudha. Xaaliyaanirraa I love you Oromo people. We love you too. Miss baay'ee jaallannaa. I am from Peru. I'm from Peru, Latin America, but I love you. Oromo song nation, Kush, one of the oldest nation at Africa. Thanks for Musian man. Christian Amigo from Peru. Odeeffannoon kana jedhu dhufeedha kan inni jiru jechuudha. It's so amazing biyyoota garaagaraa koomentii kan ta'aa jiru. Baay'ee nama garrama, nama dhibaa, namatti tola jechuudha. Gara Afrikaatti achas deebinaa. Awurooppaa dhaqneerraa, Laatiin Ameerikaa deemneerraa. Amma immoo gara Afrikaatti deebinee jirra. I'm from Morocco. I love you East African Oromo music jedheedha kan jiru. Jibrilluu show. Thank you. We love you too. Biyya Morocco irraa
Amma gara artii biraa deemna. Awustiraaliyaa, biyya Awustiraaliyaa irraa. Maasiin from Australia, I love you Oromoo relation song. Amma kana jaallatame jecha sirbi kun Awurooppaa, Laatiin Ameerikaa, Awustiraaliyaa. Laatiin Ameerikaa fi Awustiraaliyaa gidduu fageenya jiru bara Oromoon gidduu ta'ee amma kana baay'ee iddoowwan garaagaraatti kan daawwatamaa jiru jechuudha. Sirbi kun baay'ee namatti tola. Oromiyaa kee duwwaa miti gaa ka biyya alaa duwwana hawaasa irrallee namni koomentii godhe tokko jira. Thank you siin jenna siinillee. I'm from Kenya, biyya keenya ollaa Kenya irraa namoonni hedduun koomentii godhaa jiru. I'm from Kenya, what a nice song and was a villain bro, well done Galana Garumsa. I'm from Madagascar, I love your musician special dances. I'm from Tanzania, I love you Oromo people. I'm from Oman, I'm from Nigeria, I'm from Canada, I'm from Uganda. Oh, whoa, amazing one. I'm from Brazil. Brazil. Oh my God. Waan nama dhibu kana nama dubbadhe biyyoota jiran keessaatii namoota muraasadha jechuudha. Kana hagammaatti dubbadhe. Akkas jechuun amma gabaabumatti viidiyoo dheeraa tun isin wajjin gabaabsee waan tokko isin taa'imu. Sirbi kun jechuudha biyyoota addunyaa hunda biratti daawwatamuu isaa baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Maaliif sirbi kun qulqullina qabaa? Baay'ee biyya keessaatii wantoota garaagaraadha kan sirba kanaan jedhamaa jiru. Marcumni qullaan maaliif barbaachisee kan jedhu karaawwan garaagaraa jira. Kun nuni ilaallatu nuun sirbi garuu nutti toleera. Baay'ee sirba ajaa'ibaati jechuudha. Sirbi kun bareedaa ta'uusaa ragaa uumaa wanti tokko hin jiru. Namoonni biyyoota garaagaraa irraa kana koomentii godhuudha, jaallachuudha. Egaa wantoonni akkasii kun gaafa dhufaa deeman artii Oromoo keessatti baay'ee namatti tolu jechuudha. Galaanaa Gaaromsaa guyyaa 2 gidduutti aga kana ilaalameera. Baay'ee namatti tola. 750 oltu daawwate. Hagam viidiyoo kana waraabaa jirutti jechuudha. Baay'ee namatti tola. Gara yuutuuberoota Oromoof dhaamsa gabaabduwanii dhaamu jechuudha. Sirboonni akkasii gaafa ba'an jechuudha. Reakshinii irratti hojjettanii liinkii diskiripshin booksii irra gaafa keessan daawwachuu irratti daawwatamuu irratti gahee guddaa taphata waan ta'eef itti fufaan isin jedha. Baay'ee galatooma. Gara odeeffannoo salammataatti yeroon isin dabarsu Siifan Hassan lammii Itoophiyaa kan taate riikardii addunyaa cabsiteetti jirti jechuudha. Riikardii biyyuma kanaa qabamee ture ammas deebitee cabsitee jirti jechuudha. Siifan Hassan 10,000 riikardii haaraa galmeessitee jirti. Kunis gammachuu biraadha. Hedduu natti toleera. Naan akka kootti dhuunfaa kiyyatti jechuudha. Egaa kana fakkaatti odeeffannoon guyyaa irraa kan qabadhee dhufe. Inni guddaan odeeffannoo kan qabadhee dhufe wanta addaa osoo hin taane koomentii sirbii Galaanaa Gaaromsaa biyyoota garaagaraa irratti namoonni jaallatan biyya eessaa irraa akka jaallatame isinitti himuuf gabaabumatti isinitti himuufan dhufe malee haasaa biraaf miti. Garuu immoo wanti baay'ee na gammachiisee reaakshiniin guyyaa tokko dura gadhiisee namni 10,000 ol daawwateera jechuudha. Chaanaalii koo irratti kunillee baay'ee na gammachiiseera, natti toleera. Ammallee sagaleen keessan na biraa hin hafini daawwadhaa. Viidiyoowwan babbareedduu isiniif qabannee dhufna yeroo dhiyootti. Baay'ee akkan isin jaalladhu isin iyyuu beektu. Jaalala keessan immoo chaanaalii koo daawwachuu keessan irraa iyyuu argeen jira. Egaa maalan isin godharee hedduu galatoomaan isiniin jedha. Yeroo biraa chaanaalii biraan akka wal arginutti nagaan tura. Thank you.